Harka fuunee daawwattoota keenyaa nageenyi keenya lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isin dhageessisna. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa paartiin adda bilisummaa uummata Tigraay irra deebiin beekamtii seeraa akka argatuuf labsii haaraa baase. Manni maree bakka bu'oota uummataa paartii adda bilisummaa uummata Tigraay boordii filannoo biyyaalessaatti irra deebiidhaan akka galmaa'u labsii haaraa baaseera. Labsii kunis mormii miseensota paarlaamaa lamaa fi sagalee kan hin kennine tokkoon walumaa galatti sagalee caalmaan ragga'ee jiraachuun dhaga'ameera. Adda bilisummaa uummata Tigraay kanaan dura sababa waraanaa kaaba biyyattii keessatti gaggeeffamaa tureen shororkeessaa jedhamee boordii filannoo biyyaalessaa keessaa haqamee ture. Haaluma wal fakkaatuun paartileen siyaasaa karaa seeraan alatti socho'an haala adda ta'een akka isaan galmaa'aniif fooyya'insi seeraa taasifamuusaa boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa beeksiseera. Dhaabbileen siyaasaa kanaan dura hokkaraa keessa turan ulaagaa barbaachisu yoo guutan karaa seera qabeessaan boordii filannoo biyyaalessaatiif galmaa'uu kan isaan dandeessisu labsii kana keessatti tumamee jira. Loltoota durii jireenyatti deebisuuf Jaappaan doolaara kiitila 6.7 nan gargaara jette. Loltoota duraanii leenjisanii gara jiruuf jireenya dhuunfaa isaaniitti galchuuf oola kan jedhame gargaarsi doolaara kiitila 6.7 kennuuf Jaappaan waadaa galteetti. Maallaqni kun karaa Koomishinii Hadhaadhiyyaa biyyoolessaatiin kan kennamu ta'ee sagantaa nyaataa addunyaatiin kan to'atamu ta'a jedhameera. Koomishinichi maallaqa kana loltoota finciltoota kan turan gara 300 fi 70 ta'an meeshaa hiikkachiisuu, leenjisuu fi gara jiruuf jireenya dhuunfaatti isaan galchuuf itti gargaarama. Kana malees maallaqicharraa gariin tajaajila fayyaa naannoo Tigraay keessaa fooyyessuufis ni oola. Koomishinarri Koomishinii Hadhaadhiyyaa Itoophiyaa Tamasgeen Xilahuun waliigaltee gargaarsa sana Tookiyootti wayita mallatteessan akkuma Jaappaan warri kaanis loltoota duraanii deebisanii gadhaabuuf deeggarsa nuuf taasisaa jechuun gaafataniiru. Gamtaan Awurooppaa amajjii 2024 keessa dhimmuma wal fakkaataaf kan oolu yuuroo kiitila 16 waadaa galee ture. Manni murtii magaalaa Adaamaa namicha haadha isaa qarshii tirgaa naaf kennuu dide jechuun haala suukanneessaan ajjeesetti du'aan akka adabamu murteesse. Manni murtii olaanaa magaalaa Adaamaa dargaggeessa haadha isaa haala suukanneessaan ajjeesetti adabbii du'aa murteessuusaa karaa toora fuula feesbuukii isaa irratti maxxanseen ifoomseera. Himannaan abbaa alangaa magaalaa Adaamaa dhiyeesse akka mul'isutti taanaan himatamaan kun maqaan isaa Tolasaa yookaan ammoo Fiqiruu Ashannaafi Waaqjiraa jedhama. Jiraataa magaalaa Adaamaa aanaa dhakaa adii iddoo addaa Soolee jedhamutti himatamaan kun yakka suukanneessaa kana haadha isaa irratti kan raawwate akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa guyyaa 21 baatii 7 bara 2016 obboroodhaan ka'ee raawwachuu abbaan alangaa himata isaa keessatti hireera. Abbaan alangaa magaalaa Adaamaa himatamaan kun maallaqa tirgaa yookaan qumaaratti fixe lafa gurgurii bakka naa buusiyoon jedhu na didde jechuudhaan haadha isaatti haaloo qabatee bakka haati isaa rafanii jiranitti seenuun albeedhaan morma qalee battalumatti waan ajjeeseef yakka ajjechaa cimaa gara jabummaa haadha isaa irratti raawwatee jira jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa guyyaa 15 baatii 8 bara 2016 mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaatti himatee ture. Himatamaan kun yakka kana hin raawwanne jechuun waakkatus abbaan alangaa ragaa namaa fi barreeffama amansiisaa ta'e dhiyeessuun manni murtichaas himatamaan ofirraa haa ittisu jechuun jala murtii kennee ture. Himatamaanis ragaa ittisaa dhiyeeffachuun dhageessifatee ofiisaafis jecha kennatee ture. Haa ta'u malee ragaan ittisaa dhiyaate yakka himatamaan itti himatame irraa ittisuu hin dandeenye. Bu'uuruma kanaan himatamaan kun balleessaa qaba jedhamee murtiin balleessummaa kennamuudhaan yaadni adabbii bitaa mirgaa erga madaalameen booda yaadni adabbii salphisu kan fudhatama argate waan hin jirreef manni murtii olaanaa magaalaa Adaamaa dhaddacha akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa 23 baatii 9 bara 2016 ooleen himatamaan gulantaa seeraa adabbii 39ffaa jalatti adabbii du'aatiin akka adabamu murteesseera. Shakkamtoonni Eertiraa yuuroo 700 akka kaffalaniif Neezerlaand keessatti himataman. Shakkamtoonni Eertiraa yuuroo 700 akka kaffalaniif Neezerlaand keessatti himataman. Lammiileen Eertiraa amajjii darbe keessa biyya Hoolaand magaalaa Zeheegitti gareen warreebanii turan goolii kaasaniiru jechuun manni murtii akka hidhamaniif itti murteesseera. Garee Isaayyaas deeggaran walgahii teenyaan gareen isaan morman wajjin wal lolanii
qabeenyaa fi namarra miidhaa guddaa geessaniiru jechuun amma himanni irratti banameera. Gareen mootummaa Shaabiyaa deeggaruu fi kan isa mormu magaalaa Eerame kana keessatti goolii kaasanii walirra miidhaa geessisuurra darbanii poolisii biyyattii madeessanii konkolaattota gubanii manneen caccabsaniiru jedhaman keessaa 10 himatamanii jiru. Isaan kun goolii kaasuutiin himatamanii waggaa tokko akka hidhaman jechuun manni murtii ajajee amma hidhaa jiru. Miidhaa qaqqabsiisaniif ammoo poolisii dabalatee kan sana keessa miidhameef yuuroo 700 akka kaffalaniif ifatti manni biraan isaan irratti banameera. Manni murtii dhimmicha qabatee galmee sana irratti murtoo kennuuf adoolessa 9 bara 2024 fuuldura keenyatti beellama qabateera jechuun kan gabaase madda oduu biyyattii Neezerlaand Taayimsidha. Federeeshiniin hawaasaa Eertiraa daachi ammoo gochi suni gad fageenyaan akka qoratamu deeggartoonni mootummaa Eertiraa akka waliin geenyeef akka ugguraman akkasumas gareen birgeedii Nihameeduu jedhamu ammoo akka goolessituutti farrajamuuf gaafateera. Faalistiin biyya taatee akka beekamtii guutuu argattuuf ogeessonni seeraa idil addunyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii gaafatan. Gareen ogeeyyii seeraa idil addunyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii biyyoonni miseensa gamtichaa Faalistiin abbaa biyyummaa akka argattuuf sagalee deeggarsaa akka kennan jechuun gaafataniiru. Waamichi kun kan dhiyaate erga biyyoonni Awurooppaa akka Ispeen, Ayirlaandii fi Noorweey faa Faalistiin beekamtee abbaa biyyummaa guutuu argachuu qabdi jechuun ejjennoo godhatanii boodadha. Haleellaan Hamaas bara jalqaba baatii onkoloolessa keessaa Israa'el irratti banee lammiilee Faalistiin Gaazaa keessatti miidhaa guddaa geessiseera. Tarkaanfii haaloo baafannaa Israa'el fudhatteen biyyoota addunyaa hedduu mufachiisee jira. Dhiigni lammiilee Faalistiin haala suukanneessaan dhangala'ee amma mirga abbaa biyyummaa waan itti horatu fakkaata jechuun ogeeyyiin seeraa idil addunyaa himaniiru. Haga ammaa Israa'el Gaazaa fi West Bank keessatti lammiileen Faalistiin gara 37 siiqan ajjeefamaniiru. Kanneen 80 caalan ammoo madaa'anii jiru. Kan kitila tokkoo fi 500 ta'an ammoo qe'eef qabeenya isaanii irraa godaanuun jiruu gadadoof saaxilamaniiru. Misoomni magaalaa Gaazaa ganna 40 darbaniif hojjetame dhibbeentaa 70 olis barbadaa'eera. Kana malees Gaazaa deebisanii ijaaruuf doolaarri Ameerikaa aga biiliyoona 50 ni ba'a jedhee ture dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasa kana dura baaseeni. Dagaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.